السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرى تودون كبجة مفجلة تمنى كني كان جالاف كبجة بكة سنجرة سارة كبجة عرس ولد شان جرى. كوبي نرا كوبي جايباتي كوبي اسم فايدة لي يادو كوبي جايباتي. جوجل لينس فايدة ساتي في فايدة مسا ولين إلى الله تجرم. جوجل لينس فايدة قد هم ننجرم نكبا فايدة قد دا كبا. أفان جيرو تاي وان تكو فكني مشى وهي أغرتين وان وما سني هو بتشوف تاي. Fakkeenya booda nam tokko waa gaafachuun abboon kun waan isaa maali jettee nama gaafachuun hafee jira jechuudha. Atiin telefoona kee harkaa qabdu namni tokko waa gaafachuun hafee jira jechuudha. Waan kun maali, waan isaa maali, gatiin isaa maali, maal jedhama. Afaan kun maali naaf himi hafee jira jechuudha. Garuu bakka irratti immoo afaan Oromoon gammatti nu dabalama. Abdii guddaan eegu jirra. Bara haaraa kana keessa afaan Oromootti nu dabalama jennee abdii guddaan eegu jirra. Haa ta'uutii hamma siifuu warri afaan dabalataa beektan afaan Arabaa, afaan Ingiliffaa ورا فان دبلتا بيتن هدو سفايدة شولا يا فان رومو سبارة كنا كيس نودا بلا من أبدي قدّا نيجا جرا إن شاء الله أبدي ربي دين هيوني كان يرد لكو جرني هيوني كان يرد لكو جرا شولا ما شاء الله ربي نهلا في سوفي أبدي قدّا نيجا جرا هجرو أمو أفان جرا دوكمنتي تكوف كنيا واي تتا دي تكون كاتن تفايدة مسا براه وكان كيس يرد شون يو كان أفان أتيمبين أفان شاين أفان أتيمبين يو كتاو تاته كلت تمان غير أفان سيجلوتي جوجل لينس فايدة متى يجيرت شولا afaan arabaa haa ta'uu yoo beekte afaan ingiliffaa yoo beekte afaan amaariffaa yoo beekte kallattii mangar afaan beektu si deebisa jechuudha. Ajaa'ibaati. Mee waliin haa yaallu. ولد من جيران كلاتي من جوجل لينس جرو أمو وري جوجل قبضن نيك قبضني وري أمو قبضتي بوفتشو فتن كروم سنتني جوجل لينس سنتني بريستني أركتني لكن أم جرو أمو وري جوجل يسرع قبضن وان سينك بوفتن تقول إنجيرو شودا كلاتي من جوجل سنتن جوجل كيس سنتني جوجل سنتني رباطن على كان نباسيرو على كان نباس بكاميرا تاني قرتني لابتين كباس رجوا قبضني yeroo baa kaameraa cuqaaftu haala mun dhufte jechuudha. Fakkeenya meeshaa tokko bitatteetiin waraqaa tokko afaan isaa jijjiiruu beekte ni gartanii baa kaameraa cuqaaftanii suuraa kaafta yeroo itti kaaftu kallattii man si jira jechuudha. Armaan tana mee keessa na jira waan kaasuu waan hin qabneef meeshaa bitatta meeshaa sana yeroo bitattee irraa baate itti fayyadamni isaa waraqaan keessa jiru afaan beenu taate waraqaa sana asirratti kaameraa har'a kaaftetiin si jira jechuudha. Fakkeenya mee katabbii kana ilaallu afaan arabaatiin ni gartan jedha abdii qabaa hadiisasi. Amma isa kana asirratti sarchii bakka yeroo sana yoo tuyte isaa fi fakkaataa isaa sii baasa jechuudha. Gamana oofteetiin takas jedha. Kanas bira dabarteetiin isa takas jechuun isa kana koppii gootee nama erguu fayyada akka barreeffamatti tarasiratti bakka sana cuqaafna jechuudha. Yeroo asii cuqaafta kallattii man afaan kana afaan biyya ta'e ifiisaatti fudhate jechuudha. Ati namoonni gamana cuqaaftee afaan jijjiirachuu deemtu. Fakkeenya afaan arabaatti afaan ingiliffaa akka taate ingiliffaa cuqaafta. kallattii man gara afaan ingiliffaa na deebisee jira jechuudha. Hanga namaan naa hiiki naa dubbisi jettuun telefoona kee qofa fayyadamtee jettee kallattii man namarraa wanni taate jechuudha. Kun fakkeenya afaan ingiliffaa na deebisee jira jechuudha. Asitti cuqaaftee afaan ingiliffaa si deebis kan hattan koppiis gootee nama erguu dandeette jechuudha. Isa kana waan ajaa'ibaati. Biraa dabarru. Fakkeenyaaf kophee wayiitti argaa. Fakkeenya kophee tana mee hubachuu barbaada. Gatii isiitii fi akkaataa hubachuu barbaade bakka sarchi yeroo inni gartanii sarchi irra keetta. Yeroo sarchi keetta xiqqoo qofsaan eeggatta. Xiqqoo qofsaan eeggatta intarneeta qofa qabaachuu barbaachisa. Intarneet dirqama kunoo $40 jedha. Yeroo 100 jedha. Gatii isaatii fi akkaataa isaatii fi diizaayina isaatii fi tartiibsi fide jechuudha. Kunoo isaa fi akkaataa isaa si baasa jechuudha. Kana qofaa miti. Hattan herreega itti hojjechuu dandeessa jechuudha. Homework bakka intarneetti herreega tokko yoo kasii dhufu taate suuraa kaaftetiin bakka homework jedhana yeroo keette kallattii mana herreega sana hojjetee deebii isaa gaasee si fide jechuudha. Google Lens waan ajaa'ibaati. Yoo seentee agartee akka waan hedduudha. Bakka nama waa gaafattu bakka namaan waan kannaa hiikettuun bakka namaan qonni kun akkam jettuun irraa bira kutteetta jechuudha. Amma biraa dabarru fakkeenyaaf wanni kun alaamaalee karaarraati. Karaa fakkeenyaaf warra karaa akkaataa karaa yeroo deeman bakka kana deegana siyaa fi asiin dhaaban maal kedhu hanniini. Fakkeenyaaf biyyi tokko dheettee afaan ittiin beekne yoo jiraatu taate suuruma kaaftetiin asirratti sarchettaani difama translatettaani kallattii man afaan ingiliffaa ta'uu isaatii fudhata. Kunoo alamaan tana
asitti cugaase fakkeenyaaf afaan naaf galurra ka'ee kaadhu taate fakkeenyaaf maaliif irra ka'u taate kallattii man kunooni gartanii kuno barreeffama san guutummaa maal ta'a afaan amaariffaa deebitee kabeetu taate afaan arabatee afaan biraatti ta'ee rabbi taate jechuudha waan ajaa'ibaati. Kanaafi kana fakkaatu jechuudha fakkeenyaaf mee nyaata kana hubachuu barbaada waan isaatti fakkaatu hubachuu irratti cugaasa asitti gamana ofii daaniin kan cugaasa kuno isaa fakkaata isaatii fi bakka irraa argamuu fi waan isaa jechuudha kuno tartiiba isii fide jechuudha. Waan feete jechuun meeshaa tahii waan barbaadu yoo taate Google Lens faayidaa guddaa qaba. Kanaafuu amma booda namarraa bakka nama wagaa hotu bira kutanii jechuudha. Telefoona keessan qofa fayyadama. Qophiin irraa hedduu isin banna shansiisee hedduutti gammadan hedduu warraa baratan jedha abdiin qaba. Dhiifama tokko qofaan qabee hanga qophii kana fakkaatu walitti deemuutu nagaan nuuf tura.